Sirra jirtuu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya oduu yeroo ammaan tana gabaddeen isiniif dhiyaadhee jira. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Walloo Kombolcha galuun isaatis dhagahameeti jira. Muummeen Ministeeraa Wayita buufata idil-addunyaa kan Kombolcha Walloo gaanitti akkasumas hawaasa achiitiin simannaan hawaan isaaniifis taasifameeti jira. Simannaa isaaf taasifameen kanarrattiinis immoo magaalaan biyyattiidhaa riizoortii maqaan loogoo Hayiq jedhamu achi keessatti eebbisuun isaatis dhagahame. Muummichi Ministeeraa akkasumas iddoowwan turizimii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjechuun kan akkaan beekamu yeroo ammaan tana immoo Kombolshatti tan ajaa'ibsiisoo taate hojjechuun isaatis dhagahame. Kanaanis maqaa kana kan ittiinis moggaase Loogoo Hayiq jechuun maqaa akkaan mul'atu godheeti jira. Gochootaa fi jechaanis kan waan adda addaa mul'isu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed seenaa isaa keessatti iddoowwan turizimii fi akkasumas iddoowwan daawwannaa adda addaa hedduu hojjete. Kanaanis gifti dureen Addis Naashtaayyaachootii waliin wayitaaniif achitti argamanitti eebbisuun isaatis ni mul'ata. Itti aanaan isaanii TV waliin hundinuu achirratti hirmaachuun seenaa ajaa'ibaa hojjetan. Iddoon kun iddoo isfaaltii qabuu fi akkasumas iddoo qubsuma heelikoopteraa akkasumas iddoo teessuma poolisiitii fi bakkeewwan adda addaa qabaataniiti. Iddoo kana immoo turizimii akka Itoophiyaatti cimaadha jechuun muummichi ministeeraa hojjetan. Kanaan qofa osoo hin taane seenaa isaa keessatti muummeen ministeera Itoophiyaa wantoota gurguddaa haala kanaan jiran maraa'uu hojii irratti oolchuuf kan tarkaanfii fudhachaadhaatis turan. Kun immoo kan hojjetame naannoo Amaaraa magaalaa Kombolchaa ta'uun isaatis mirkanaa'eeti jira. Iddoowwan turizimii akkanaa kan dhiyeenya kanaafis naannoo Somaalee Shabeellettis hojjetee ture. Guyyaa irratti iddoowwan turizimiitii fi iddoo babbareedaa namoonni adda addaa ta'anii fi biyyoota adda addaarraa kan dhufanis jijjiirama biyyaa itti mul'ise. Jijjiiramni biyyoota addunyaa kanneen alaa keessatti argaman amma immoo Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan magariisa haa goonu kan jechaa ture muummeen ministeera Itoophiyaa hojiin kan eegale amma immoo naannoo Amaaraattis haala kanaan tarkaanfii guddaa fudhachuu isaatiin mul'ata. Kun immoo garuu miidiyaaleen idil-addunyaa fi kan mootummaatis wal jalaa fuudhuun iddoo loogoo Hayiq jedhamu kana immoo akkaan gabaasaati jiran. Muummichi ministeera Itoophiyaa seenaa isaa keessattis mootummoota Afrikaa walitti qabee yeroo hedduudhaafis bakkoota adda addaa eebbisuun mul'ata. Erga ammaan dura kan dabarte irratti mootummaan Jibuutii seenaa isaa akkana jechuudhaan mul'ise. Kabajamoo muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jechuun dubbate. Itti aansuudhaan immoo muummicha ministeera Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud kabajamoo baga nagaan dhuftan jechuun uummata Soomaaliitii fi hundaanis baga jiraattan jechuudhaan mootummaan Jibuutii Ismaa'eel Umar Geelleen akkana jechuun haasawaa jalqabe. Muummichi ministeera Itoophiyaa jechuun nama jijjiirama biyyaatiif yeroo hunda kennee jijjiirama biyya isaatiifis tokkoffaa ta'ee ture irrattis imala kana jechuun mootummaan biyya tanaa jechuun mootummaa hawaasa isaatii fi akkasumas jireenya biyya isaatiifis yaadu jechuun Ismaa'eel Umar Geelleen kana jechuun dubbata. Nutis yeroo hundaafuu haala muummicha ministeeraa ilaallee jala yaanee akka isaa kanatti biyyattii teenyaafis jijjiirama guddaa jijjiiruu qabna. Muummeen ministeera Itoophiyaa jechuun akkaaniif addunyaatti akka Itoophiyaatti osoo hin taane akka Afrikaattis osoo hin taane akka addunyaatti nama jijjiirama biyya tanaatiifis mul'ate. Somaaliin guyyaa har'aan tanaatiif asitti walitti dhufuu kanaaf seenaa guddaa hojjenne. Kun immoo garuutu kabajaa fi guddina biyya isaatiifis qabu kan mul'isa. Namni jaalala biyya ofii qabuuf haalaan mul'isa. Kun immoo seenaa akkaan ajaa'ibaati jechuun Ismaa'eel Umar Geellee kan akkaan dubbiin kun isa ajaa'ibsiise. Haasawaa isaatirraa xiqqoo waliin dhaggeeffanna. Ku dhaafa in uu hagaajiyo dadka isku soo dhaweeyo abuuro dhaqaale abuuro. Biyyoonni hundummaanuu taanaan namni biyya ofii duratti akkaaniif ceesisuuf tarkaanfii biyya ofii irraa qabu duratti deemsisuudhaafis akkaan gammachuu guddaa nama qabu jedha. Muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo hedduufis ifaa iddoo adda addaatirraa ittis hojjete biyyoota ollaa maraafis kan geggeessaa ture. Kanneen akka Taanzaaniyaatii fi Keeniyaatiifis akkasumas illee Jibuutittis kan gurguraa jiru. Seenaan isaanii immoo seenaa biyyoota hedduu kan ajaa'ibsiisan. Itoophiyaan yeroo ammaan tanaatiif immoo seenaa kana mul'isuun seenaa namoota hedduu birattis gammachuu uume. Garuu immoo jijjiiramni isaanii immoo
jijjiirama magariisaa fi kan jedhuun muummeen ministeeraa yeroo hedduu hojjetan. Dhaamsa haala kanaatiin dhufe mootummoonni Afrikaa yeroo hedduu riizoortii inni hojjetu mararra deemanii daawwatan. Daawwannaa haala kanaatiin Itoophiyaa keessatti kan taa'amee hin jiru. Biyyoonni ollaa keenyaa martinuu Itoophiyaa daawwachuudhaaf seenaa guddaadhaas kan irrattis qabaniitis ture. Garuu muummichi ministeeraa kana qofa osoo hin taane walga'iiwwan adda addaa idil addunyaatti irratti walitti argaman magariisa biyya isaa jedhamuudhaan beekama. Kabajaa guddaa biyya ofiitiif qabuunis haala kanaan ibsa. Mootummoonni adda addaa kabajaa guddaa irrattis dubbachaa turan. Kun immoo garuu riizoortii ajaa'ibaa ta'uun beekama. Galatoomaan isiniin jedha.